Telegram channel waan kii ol qabatanii akkataatti guyyaa guyyaan qarshii irraa argachuutii dandeessanidha. So video isaa ani hunduma isaa walitti qabee isin agarsiisaa garuu sana dura kan isin biyyoo qabdanii waan kana gaafa hojjettanii dirqama beeksisatu isin irra gala. Beeksisa isin irra galu sana dirqama adda baasuutii qabdu. Maybe ittiin yoo hordoftoota keessanii hatuu kan barbaadan jiru wanta chaanalota guddoo biyya keenya keessatti waan akkasii tokko waan mudataniif jechuudha. Jalqaba beeksisa sana gaafa itti beeksifamu beeksisni isinii gala jechuudha. Notification isinii gala. Beeksisa sana erga adda baastanii booddee maxxansitu. Erga maxxansitanii booddee qarshii keessanii kallattiidhaan isinii gala. Yeroo barbaadan immoo withdraw gootu jechuudha. So haalli isaa akka kanadha. Steepii jalqabaa kaasee hanga dhumaatti viidiyoodhaan isinitti nan agarsiisa. Isin kana beekuu qabdu jechuudha. Jalqabatti maxxansin dura adda baasuu qabdu. Maaliif yoo iskaameroonni tokko isinitti fayyadamuu danda'u waan ta'eef jalqaba adda baastanii ergasii booddee gara chaanaalii keessaniitti liinkii sana maxxansitu jechuudha. Akkaataa itti waan dhuma xumurtan viidiyoodhaan isinitti agarsiisa. Amma gara viidiyootti dabarra. Tole amma kanaan dura withdraw kanan godhedha seeraan na ilaala. Isinitti agarsiisuufidha isa kana jechuudha. Kanaan dura withdraw kanan godhee fi haala beeksisa isaatii tokko isin agarsiisa. Ergasii booddee immoo akka haaraatti seenna jechuudha. Amma gaafa seennu kunoo kun kana duraadha. Orderiin kanaan dura godhedha jechuudha. Abbuuteekiidhaani. Transaction jala gaafa galu kunoo kanan transaction hojjechaa ture azala jira kana withdraw godhelle kan deposit naate illee kunoo kanadha jechuudha. So dhibba waan dhugaadha jechuudha. Seeraan sirriitti hojjechuu qabdu. Sattaan nutti gaafa ceenu immoo akka haaraatti banuudhaaf kunoo amma log out godhee seeneen jira jechuudha. Emailii gashitu emailii isaa sign up gootu jalqaba irratti sign up gaafa gootan advertise channel owner jira mitire sin channel owner gootu jechuudha. Beeksisa akka isin irra galuudha kan barbaadda waan ta'eef asitti emailii gootu. Emailii keessan gashitu gararraa irratti kan advertise jedhu suni warreeta beeksisa namarratti beeksifachuu yoo hin barbaaddu ta'edha kan fayyadamtan. Ofii keessanii qarshii argachuu barbaaddu yoo ta'e garuu channel owner irratti haala kanaan emailii gashitu. Achi booddee Telegram username gashitu jechuudha. Inni kun immoo username Telegrama notification achirra akka isinii galuuf isa fayyada kanaafidha. Amma baniin jira. Asitti emailii keessan seentanii dabarsuu qabdu jechuudha wanticha. Emailii keessan irra gala waan ta'eef. Tole. Mallattoo profile sana keessa erga seentanii booddee amma chaanaalii keessanii wajjin walitti hiitu my channel indee chaatii gootu jechuudha. Ergasii booddee kunoo liinkii keessan send link gaafa jettan liinkiin keessan emailii gubbaa seena jechuudha. Send link jettanii emailii keessan bira deemtu amma. Ergasii booddee send link jettu kunoo amma gara emailii gaafan seenu galeera jechuudha. Kunoo argaartu miti see lamaan godhee dogoggoraa lamaan isaa galeera. Confirm kan jedhu sana gootu jechuudha amma. Confirm gootu. Dogoggora asirratti chaanaalii abboota kirra seenee log out godhee sanatti deebi'a. Confirm ta'ee jira. Kan chaanaalii haaraadha jechuudha kun. Amma kan abboota kirra seenee achi irraan ba'een kunoo deebi'een jira. My channel inde chaatii erga gootanii booddee kunoo amma bakka silaatti maal godhee add chaanaalii fideera jechuudha. Add channel. Kunoo asirratti username chaanaalii keessanii gashitu. Asirratti isini liinkii karaa Telegram Telegaa.io jedhee gootii wayii isinii dhufa achirraan seenuu dandeessu liinkii wayii isinii dhufa. Beeksisi achirra gala jechuudha. Amma verify gootu username keessan gashitanii kunoo gaafa username gashitan maqaa chaanaalii keessanii isinii baasa jechuudha. Chaanaalii immoo groupiidha kan isin aaddii gootan sun. So isa kana filachuu qabdu. Keywordisi warri muraasa
barreessitanii darbuu dandeessu. Inni kan biraan asitti channel topic baay'ee channel topic baay'ee murteessaadha. Sababni isaas namni advertaayisii isin gaafatu suni keessumaa otoo airdrop irratti hojjetanii baay'ee bareedaadha. Garuu kun kan ispoortii waan ta'eef wanti godhamu jiru ispoortiidhaan hin darba jechuudha. Beeksisa argachuu dhiisuu dandeessu jechuudha. Beeksisa argachuudhaaf dirqama waan isin hojjettan suni waan vaayiraalii bahu waan namni baay'een barbaadu ta'uu qaba. Amma airdrop yeroo kana baay'ee barbaadaa waan ta'eef beeksisa baay'ee qaba jechuudha. Kanaaf beeksisa baay'ee argata. Asitti kunoo kan guyyaa tokkoffaa $5 yoo jettan guyyaa lama yoo namni tokko guyyaa lama beeksifachuu barbaade immoo guyyaa lama immoo 10 jechuu dandeessu. Kun akka mataa keessanidha. Guyyaa sadaffaa 15 yookaan akka barbaadanittidha. Garuu immoo isin amma wanti keessan xiqqaa yoo ta'e namni hin barbaadne miti waan rakkasa. Waan xiqqaa barbaada beeksisaaf namni isin bira dhufa jechuudha. Namni piroofaayilii keessan fattashee waan garaagaraatiin dhufa jechuudha. Keessumatti warreen airdrop yoo jettan baay'ee bareedaadha. Wanti kun asitti username keessan gashitu maaliif beeksisi gaafa isin galuu approve ittiin gootu jechuudha. Ayyee kun haala kanaan dhufa la. Haala kanaan dhufa yeroo kanatti view gootanii accept gootu jechuudha. Isin kan nama tokko iyyuu kan nama beeksisa advertiserii beeksisa isinitti ergatu haala kanaan itti adda baastanii asirratti dabarsitu jechuudha. Kun amma guutummaa guutuutti banadheen jira. Banadheen jira. Asirratti amma beeksisni ni gala. Beeksisi gaafa isin galu isin beeksisa keessan ilaaltanii approve gootu jechuudha. Beeksisa erga ilaaltanii booddee approve gootu. Beeksisoota kanaan dura ana bira dhufanii ani immoo approve godhe. Muraasa yoon isin agarsiisuu barbaade jalqaba irratti isa kana liinkii yoo qabdan liinkii Facebook keessan yoo ta'e social media liinkii qabdanii asirratti gashuu dandeessu. Kan Aawuneriiti jechuudha kun. Aawunerii. Tole asitti gaafa beeksisi haala kanaan isin dhufu haala kanaan dhufaa view gootu ergasii booddee beeksisi sun bareedaadha. Gaarii yoo ta'e accept. Yoon ta'u ta'e decline. Filannoon kan keessan jechuudha. Accept fi rejectin filannoon isaa kan keessanidha. Maaliif advertiseriin beeksisa akkas irratti ergaa ati immoo yoo si ta'e dabarsitaa yoo siin ta'u ta'e immoo kuffista. Kunoo jalqabas jala isin dhufa beeksichi ergasii booddee immoo achirra isin dhufa jechuudha. Forward gootanii Telegram channel keessan irra forward gootu ergasii booddee liinkii post sanaa liinkii ishee copy gootanii dhaxxanii ergitu jechuudha jaraaf. Sin gaafatu gaafuma akka carraatee advertiseriin tokko sin gaafatu anamma akka carraatee beeksisni hin gaafatamin jiraafidha. So haalli isaa kanadha jechuudha. Salphaatti xumuruu dandeessu akkasidha. Wanti gaaffii ta'u yoo jiraate asuma jala barreessaa. Wanta gaaffii ta'u ani ilaalee siniifan deebisaa. Amma akkasumas wanti nama rakkisu hin jiru. Hanga dandeessan garuu isin isteeppii hundumaa seeraan guutuu yaala gaaffii qabdan koomentii irratti barreessaa keessaanis na gaafadhaa. Galatooma.